Qophiin keenyarraa shamarreedha kan seenaa see kana nutti himte jechuudha. Mudannoo jaalala ijaati. Shamarree kan bara ijoollummaa ishee nama jaallatteef xalayaa hedduu barreessaa turte. Kan si ajaa'ibu xalayaa barreessite sana mara akkam akka gootime wajjumaan dhaggeeffattoota keenya isinitti muufan ture garuu otoo ishee dhumarraa dhaggeeffannee gaarii dhedheeni. Kitaaba maxxansuuf akkantaa. Maqaa ishee nutti himne himachuus hin barbaanne kanaafuu mee seenaa ishee haa dhaggeeffannuti ammas walitti deebinaa nu waliin tura. Naannoo kutaa 8tti jalqabeenatti fakkaatee gurbicha nan jaalladha. Halkan xalayaa nan barreessaa fi halkan bakka waan manitti kennu natti fakkaata. Barreesseef jechuudha. Barreessee deebi'ee rafee faanan qo'addaas immoo achumarraan qo'addee xalayaallee barreessee fi kan ammaa boruttiin kennan jedha. Borummoo nan sodaadha. Kukuteen hojii wanni itti gata. Maal fa'aa jettee barreessita? Inni baay'eedha maali? Bara keenya maaltu jira iskibirtoo diimaadhaan fakkii onneen kaastaa xiyyatti gootaa achi dhiigaa waan itti gootaa ijoollummaadha garuu waan jennee barreessinurree yaadadhu barreeffamni hin jira jalatti onneen sun hin haftu onneen sun hin haftu kan xiyyi waraanee jechuudha. Seenaa diimaadhaan itti barreessinaa qopheessinee garuu itti kennu. Onneen koosiif dhiigaa jiraadha. Akkas ta'a hiikni isaa jechuun amma warra kaan irraa gatii arginuu fi dhagee malee hiika isaa waan nan beeku natti fakkaatu yerichaa jechuudha. Nan kaasa garuu abaabollee nan kaasaa naannoo waggaa 14 13 akkasidha kan naannoo kutaa 8tti gatii ta'ee fi ministirii waggaa 13tti fudhadhee natti fakkaata waggaa 13 yookaan waggaa 14 darbu. Jaallachuu kee maaliin barte miira akkamitti dhagaa? Mucicha gaafa arguu danda'a isa bira darbuu hin danda'u nan oolladha. Amma kolfanna qaba mucicha waggaan argu. Jirannis abbaa ijoollee lamaati garuu wanti sun hin jiru. Miirri yeroo sanatti dhaga'amu hin jiru. Inni ijoollummaadha. Miira ijoollumaatiin jira. Nan sodaadhaa baay'ee maqaa nan qaanfadha gurbicha. Waan xalayicha irratti inni afaan barreessaaf sirba fa'a amma waggaa yaadadhu sirba afaan Amaariffaa Malkaamuu Taphajjee gurbichi qaanfatamu caanii. Waan caalayyuu jechuudha. Anamma ittiin kennu onnee qabaadde ittiin kennu garuu qaanfata ture gurbicha jechuudha. Maal ture iyyuu sirbichi ayinaaf faroo dijjee jedhu ijoollee ta'e nan beeka ture. Haramala beluu isa tajaajila joche ayinaaf faroo nyaale ayinaaf faroo dijjee salaamtaa satta'uu agarkuut baay'ina bichaa yaayee አንድ አመት ወደድኩት Haramala meloda joche ayna farunyale ayna faraje sanamta zeta talanagagerkwat bayne bitaayaye vandam toddenkwat sirban nageeffanna garuu jechuun aynaaf faroo dijjee kana dhaga'uun yoo noolu eenyirraa akka dhaga'een beeku gurbichi. Jechuun akkan dubbadheeni ta'uu sirbeeni ta'uu garuu akka keeziin itti bareen beeku warreen jaadadhu wanticha baay'ee ture mucichi dhumarra garuu ama kolfatu nu qaba gaafa. Maal isaa jaallatte garuu? Homaa mucichi waan namarraa addaa waayyuun qabu caaqalloo wayiiti. Qal'ina isaa jaallatte? Maal beeka waan cal'isu wayii gatii ta'eef ta'in alaata. Callisa natti fakkaata ta'in beeku ani garuu ijoollee gatii ta'eef yaadadhu mucichi ijoollee biraarraa koo hin jiru ijoollee wajjin guddannee hin jiru miti ijoollee biraarraa naa dhufa inni gaaffiin jaalala isaanii hin dhaga'u yericha waa'ee mucaa malee. Xalayaa meeqa barreessiteessa? Ni lakkaa'ameen dhumuudhiis. Maal jechuun ittiin kennaafni ciccirameetuma badee mana fincaaniitti gadi gannaaf adamni akkana kuutanii akka walitti hin jenne. Tokkodhuma isaallee hin argine. Ani maal beeka garuu keeziin itti bare yaadachuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf jechuudha. Xinnoo ta'eetiin gatiin ta'ee fi keezii itti bare hin beeku garuu bareera gurbichi.
xaalayaatu bira Akkati isa jaalladhu. hin beekan inni maal jedhe boodarra bilbilli yoo dhufe malee odoon turiini maaloodhaani bilbilaan walii barreessina turre booda keessa dafee yoo dhiisne beektaa isuman jaaladhee hagam baradhee xumurutti waama isaa kan yaadan yooma kanan dhiisee jechuu hin dandeessa miirra sun jiramu. Inni maal siin jedha ture erga jaalachuutiin. Dubbatu umaa deebisiin kennu dubbatus akkasuma dabaqqa uumamusa baay'ee nama callisee jechuudha. Bilbilaanis yeroo barreessitu? Erga guddannee akka maatii qabannee gaafa bilbilee waliin haasofna malee amma haasofna normaalii jechuudha. Akka nama tokkotu isaanichitti mucaan nama cal jedhedha. Isuma yaadadha jechuudha. Isuma yaadadha. Namiirri suni amma ogaa yaadadhe na kofalchiisa beektaa. Aynaaf faroo dijjee. Baay'ee waan saalfatuuf inni. Hin dubbatu beektaa. Saalfata baay'ee dubbatu wal jedhee nama laalu. Garuu umrii sanatti gaafa jaallattu jaalalli keenya fuullee bultii fa'aa jaarrana jettee yaaddee ture. Waan akkasii yaadeen beeku dhugaa dubbachuuf gurbicha jaalachuu ogguma sana sa'aatuma itti arge saniin ollachuu malee waan gara fuulduraa ta'u yaadeen beeku dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garuu gurbicha callisee mana akkasitti jaalladha. Kun ergasii jireenya kee irratti garuu dhiibbaan hin jiru nan dhiisee bakka anis nan dhiisee innis kan biraa fuudhee indoominni ijoolluma wajjin guddanne kan biraa fuudhee hin jiru waan akkasii irratti. Erguma dhiisee jechuudha. Erguma nagaa buusnee waan bakka waan akkasii erguma yaaduu dhiisee fuudhees hin bade yeroo olma isaatti jechuudha. Keessuma keessa maaltu balleessa? Baal beekaani waan ta'e hin beeku. Baru saya nak kata badan beku juga dibaca fecu. Aisyul padat le. Aku koping. Ijaallalteetuma takkuma libsuu ijaan jiramte tu konkolaataan fa'aa deemaa jirtu taaksiin fa'aa deemaa jirtu Ilaalte? Zikee bilqii matakka libsii matakka irra buuti Achi chaappaan deemee keessa keetti. gaafa deemsa imala keetti fufutama konkolaataa keessa jirtaa jenna konkolaataa keessa teessee yaadda kan itti argite yookaan dabbasaa ishee ta'u mala yookaan fuula ishee ta'u mala bakkuma hawwataa qaama ishee siraasee harkisuu argite san booda atillee waan miidhagduu sanaa xiinxalaa karaa keetti maltaa sanumaan yeroo ta'u murtaa'e futuwaa isheen irraanfatiin arguufillee yeroo itti deebitu hin jira gara sana deebite. Si mudatee beekaa? Imala sana yeroo itti irra deebitu mala. Si mudatee beekaa konkolaataa itti daftee. Yeroo baay'ee hiriyoota akkatti na mudateen qaba anillee agas mara kan na darre hin argine. Mudachuun ma mudata waan miti garuu inni imala kee dudduuba si deebisee yoo bakkuma dhaabbatte sana jiraatte deebanii ilaalan haga na mudanne sun garuu ijaallaltee jaalachuun osoo nama kanatti diiqee maasuufsisi jettee yaaduun inuma jiraata. Akka caalaa mudata. Osoo caalaa hin jiraata. Sobboqa keenyaarraati. Warra shamarrallee mudata kun dhiira qofa.